Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessana jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah ani nagaan isiniin jaa baga arra geessan isiniin jaa bara 2023 illee geenye jirra. Inshaallah ta'ala bara keeyri akka rabbi nu godhu abdii qabna. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa. Tamaam shawwaroo laayik godhaa subscribe illee godhaadhaa. Akkuma dursanitti illee share wal goonaa. Walcinaan dhaabbannaa waan haaraa fudhannee dhufnaa barri 2023 kun bara gammachuu akka nuuf ta'u bara hojii bareedaa ittiin hojjennu hojii jajjabduu yookiin hojii keeyriidhaa akka ittiin hojjennu walcinaan dhaabbannaa wal gargaarree yeroo gabaabaa keessatti iddoo guddoo akka geenyu abdii qabnaa. Jajjabaadhaa akkuma kana duraatti akka wal jajjabeessinu abdii qabnaa. Ijoolleen keenya baay'ee hojjechaa jiru, waan guddaa hojjechaa jiru, baay'ee na gammachiisaa jiru. Inshaallah ta'ala rabbi sana gammachiisu ijoolleen keenya gara 10,000 wayii galaa jiranii ji'a muraasa tokko keessatti inshaallah ta'ala yoo rabbi nuuf laaffise iddoo guddoo keenya jennee yaadna. Bara haaraa kana keessatti waan guddaa hojjechuudhaaf karoora jabaa qabnaa. Tamaam shawullee laayik godhaa, subscribe godhaa, comment illee jalatti kennaadhaa. Viidiyoon keenya illee qulqullinaan akka isin bira geessu laayik nuuf godhaa, comment jalatti nuuf kennaa. Yaada keessan nu jabeessaa, share nuuf godhaa, like nuuf godhaa. Ulfaadhaa wal jajjabeessinaa yeroo gabaabaa keessatti iddoo guddoo akka geenyu abdii qabna waan ta'eef yaadni keessanis nu jajjabeessaa wal cinaa dhaabbannaa wal jajjabeessinaa. Kanumaafuu share godhaadhaa ulfaadhaadhaa. Yaada yoo qabaattanis tamaam shawwaroo jaatii jalatti naaf barreessaadhaa. Isa kana sirreessii yookiin immoo isa kanaatu badee yookiin isa kanaatu sirratiin isa kana sirreessii yoo naan jettan naan sirreessaa. Yaada keessanis naan fudhaa, koomentii illee nuuf kennaa, share illee nuuf godhaa. Yaadni keessanis nu jabeessaa. Yeroo koomentii akkasitti kennitan abdii namaaf ta'a. Maaliif koomentiin takka takka ijoolleen keenya amma koomentii tokko lama odoo hin taane sararaan tokko dheereessanii koomentii dheeraa yoo ta'e gara viiyuutti illee jijjiirama. Wal gargaarree wal cinaa dhaabbachuu qabna. Yeroo gabaabaa keessatti support wal goonee wal guddisuu qabnaan isiniin jaa. Jajjabaadhaa. Akka dubbachaa jiru kun tamaam shawwaroodha. Irra deebiidhaan akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata? Baga naaf jiraattanii jiraachuun waan guddaadha. Baga arra geessanii isiniin jaa. Barri 2023 kun bara gammachuu akka nuuf ta'u abdii qabnaa. Yaada keenyaas wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Yaadni keenya kunis akka nama hunda bira dhaqu laayik godhaadhaa. YouTube'n tokko yoo laayikii baay'ee qabaattee share taatee bakka hedduu dhaquu dandeessi. Kanumaafuu laayik waliif goonee share yoo waliif goone iddoo guddoo dhayina waan ta'eef wal jajjabeessuu qabna. Akkuma kana duraatti yaadaas gaafis qeeqaas akkas godhi jennee wal jajjabeessuu qabna yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Kana achi bara 2023 irraa kaafnee viidiyoo qulqullina qabu hojjechuudhaaf abdii qabna. Yaadni keessanis nu jabeessaa. Inshaallah ta'ala wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Inni kun sirrii miti isa sana akkas godhi jettanii warroonni nu caaltan jechuudha. Inshaallah namni nama caalu rabbumaa. Namni dandeettiidhaan wal caaluu danda'a waan ta'eef waan akkasii akkas godhaadhaa. Akkas yoo gootan isiniif ta'a. Warreen jaan jiru fakkeenyaaf warreen yuutuubaroonni ijoolleen keenya online irratti waa barsiisaa jiran barsiisonni yuutuubiidhaa jechuudha. Yaada akkasiisan isaan jalaa fudhannee yuutuubiin bara 2023 kana seera jajjabaa kennaa jirti. YouTube shortii illeen joonaalii kana ji'a tokko irraa ka'ee warreen YouTube shortii hojjetan illeen kongireeshin jennee jirra. Yeroo gabaabaa keessatti warreen viidiyoo shortii hojjetan waan guddaa hojjechuuf illee kaampaanii illeen itti isinii gammadaa jira. YouTube shortii irratti hojjechuudhaaf jajjabaadhaan isiniin jaa. Ankaasaa jiru tamaam shawwaroodha. Laayik godhaa, share godhaa, koomentii jalatti kennaadhaa. Wal cinaa dhaabbannaa, wal gargaarraa. Inshaallah ta'ala yoo rabbi jedhee bakka guddaa geenya jennee yaadna. wajjajjabaachuu qabdanii ijoolleen keenya warreen moonii ta'anillee
baraara kana keessa birriillee gadhifamuu dandeessi. Ijoollee danuu fuula irraa mul'ata. Saayiba koo tokko irratti dawwaleen akkamii boo yuutuubii irraa maallaqa argatteen yuutuubiin barri daftee maallaqa namaan kan dhitu inni arraa miti kan adaamatti mana ijaarratee lafa bitatee mana ijaarratee jechuudha yuutuubii kanaan maal naan jedhe bara yuutuubiin dilas maallaqan kan dhitu naan jedhe akkasii namni waan irraa fayyadamu namatti himu garuu akkaataa itti irraa fayyadaman walitti maaliif ijoolleen keenya danuu fakkeenyaaf muun ergachuu deema obboleettii koo akkamiin godhetti nama tokko gaafatti siif himtu maaliif jara laalaami jarri wal sirreessanii bakka salaawaa dabeettillee akkas godhe jedhanii yeroo baay'ee yeroo isaan wal agarsiisanii argaa namni keenyallee karaa akkasirra wal gargaaraadha haala jiruuf jireenya yeroo gabaabaa keessatti nus guddannee iddoo guddoo akka geenyu abdii qabna. Maaliif yuutuubiin tokko iskiraabii guddoo miliyoona meeqa yoo qabaattillee keessisii waa jiraachuu qaba. Maaliif fakkeenyaaf amma ijoolleen muunii ta'anii kaampaanii yuutuubii maal irratti kaffalaa fi erga seera ulaagaalee san xumuranii waa hunda kaffaltii jiruutu kaffaltii san erga ofirraa xumuran booddee maal godhaa inni maal godhaa gara kaffaltiitti dabarsaa. Maaliif warri muunii ta'an kanaa achi maal irratti kaffalaa beektaa viyuu irratti isinii kaffala irra guddaa warreen muunii taatan kana irratti xiyyeeffatan viyuun teessan guddachuu qabdi. Ijoolleen keenya viyuulee hanga 700 kan qaban hin argee maashaallah baay'ee bareedaadha. Wanti irratti xiyyeeffatan viyuudha. Viyuu fi sheerii laayikiidha. yuutuubiin baay'ee maallaqa kan kaffalu yeroon akkas ta'u yuutuubii miti kan maallaqa isinii kaffalu yuutuubiin fiifuu maallaqni kaffalamaa beektaa yuutuubiin keessan viidiyoo qulqullina qabu baay'ee yoo irratti hojjettan ana akka mataa kootiitti amma viidiyoo qulqulluu hojjechaa jiru hoomaan argeen irratti maxxansaa jira maaliif haalli isaa mijannee ijoolleen na bukkee na cinaa jiran kan kaameraan illee waan guddaa hojjechaa jiranii haala jiruuf jireenya wajjin naaf mijanne waan ta'eef warreen haalli akkasitti mijatee fi haala tokko keessatti isin mijatee kaameeratti illee jijjiiradhaadha kaameraan illee hojjedhaadha waan guddaa hojjettu viidiyoon teessa yoo qulqullina qabaatte nama baay'eetti isiniif ilaalaa laayik godhaa sheerii isiniif godhaa kanumaafuu wal jajjabeessuu qabna wal cinaa dhaabbachuu qabna yeroo gabaabaa keessatti iddoo guddaa dhayinaa bakka warra guddaa sanis warri dhaquu nu dhorkan jiru. yuutuubiin kee baay'ee bareedu taanaan beeksisni irratti gadhiifamaa kaampaaniin fiifuu yuutuubii teetii maallaqa siitu kaffalaaf kaampaaniin siin kaffalu maaliif harka 45 kaampaanii fudhata yuutuubii kee irraa harka 45 immoo siitu fudhata maaliif waan namoota beeksisa irratti gadhiisu santu siif kaffalaa yuutuubiin kee haala gaariidhaan qabadhaadhaa keessaafuu paaspoortii imeelii keessan hin dagatinaa jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa. Garuu yuutuubii keessan irratti waan hin taane hin maxxansinaadha. Fakkeenyaaf namoonni muunii hin ta'in fa'aa of eeggannoo cimsaa viidiyoo keessan qofa irratti hojjedhaan isiniin jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa. Barri kun bara gammachuu bara milkiidha akka nuuf ta'u abdii qabna. Bara Oromoon tokkummaansaa itti milkaa'u bara tokkummaan keenya itti jabaatu akka ta'u abdii qabna. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa.